durboonni si jaallatu na fudhadhu sokki damnee hin fiigna gara diinqa keetti na geessi yaa mootii nu durboonni sitti hin gammanna hin ililchina jaalala kees daadhii waynii caalaa hin jajanna durboonni hundinuu dhuguma si jaallatu ani gurraattii yoon ta'eyyuu miidhagduudha yaa intaloo Yerusaalem yaa warra akka godoo qader yaa warra akka golgaa Solomoonis ani gurratti waanan ta'eef aduu waan na gurraachesseefis ija natti hin baasina obboloonni koo anatti dheekkamanii iddoo dhaaban edha waa'ee ma fikir yaasoo aga kun amma sila fikir no Salamoontu barreesse macaafa qulqulluu baayibilii makee jira kun wedduu caalodhee jira Salamoontu barreesse jechichi jaalala Yesuus ibsaadha warri kiristaana jaalala Yesuus ibsa jechichi jaalala waldaa kiristaanaa ibsa lafuma ka'anii waldaa kiristaanatti fakkeessu lafuma ka'anii ma waldaa kiristaanaa ibsa bismillah wallahi rakkoodha isa garaan ko jaallatu halkan guutuu siree ko irra nan barbaada siree korra nan barbaada barbaadees isan arganne ani sanan waame innis na jalaan waanne eeshi ani ka'ee mandara keessa karaarra walga'ii karaarra naanna'ee sanan barbaada isa garaan ko jaallatu sanas nan barbaade garuu san arganne warri mandaree eegan otoo asiifachi deemanii na arganii ani immoo isa garaan ko jaallatu argitaniittu jedheen gaafadhe erga xinnoo isaan biraa darbe immoo isa garaan ko jaallatu argadhe isa nan qabadhe gadi san dhiifne gara mana haadha kootti gara kutaa mana haadha koo isheen adeessittis nan galfadhe isa yola garte kutaa haadha ishee kitaabni gaafa barreeffamu isaanoo osoo waan dhiifamu ta'ee silaa kitaabichuun barreeffamu akkasii ijoole akkas beekta maaliif isaan iyyuu kan isaan hubachuu dadhabanii waan baaybiliin illee jechuun macaafilee waan kitaabni kunillee isaan matti ragaa ba'a beekta. Fakkeenyaaf jechoonni nama sadii wal fakkaata jecha Musee, jecha Solomoonii fi jecha Yesuus Kiristoos. Jechoonni isaan dubbatan kun tokkoffaa mootota boqonnaa 8 lakkoofsa 60 irratti waaqayyo tokkicha jedhee dubbata Salamoon saba sana yaa waaqayyo tokkicha Museenis keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa irratti ati waaqayyo tokkicha jedha Yesuusis Maarkos 12:29 irratti dhagayyaa Israa'el waaqayyo keenya tokkichadha be awwaleeti gowwaadha wallahi ilaasi ani nama akka kee gowwaa nagar ani dur yerooti dinitaatu sana nama beekaa wayii natti fakkaate arra viidiyoo tokko waraabbateeti ishumarratti taa'ee munaa gakka jaarsa munaa gubni jaarsolii durii beektanii biyya keenyatti munaa godhama beektaa wallaggatti no isa akkuma jaartii durii ishumarratti munaa gataa'e mana kan kee waliin galchiin mucaa kana laalamuu barbaade jechuudha. Maal goona kana maal gochii kana gashiita sila ani nama faara akkasii nagarre tasa wallahi ani nama faara akka kana dhaladhe biyya lafarra nagarre sammuu ndaaqooti viidiyoo tokko waraabbatee shumarra deebi'ee gadhiisa ishuma akkas godha gaafa liidii balootu laaltee ta'e bismillaahi namni amma kanaa ga'u bar tasgabbaa'ee akka nama guddaatti taa'eetu akkas jedhee waan ragaa qabu waan fuurii taate asoo'ee sabbeen dhiise irraa bu'a. Kun akka simbirroo barii ganamaa akka raacha halkanii beektaa raacha halkanii amma bishaan keessa galtu naannoo caffeetti mana ijaarame beektoo ta'e. Inni bara ammaa itti amanee kun jiru beektee raajidhama waajii jedhan sanitti amanee jira. Waan inni jedhu waan hin gahin wallaahi isatti amanee jira malee Yesuusitti amanee jechuudha. Mucaan sun yeroon itti yaadu jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaf jennaan ati isa faana dubbatiin mana kan keelleen galchin mana kan keen galchin wallaahi isa birallee deemu. Beektee kanaan dura yoo ati wallaalummaa kiyya nama yeroo hedduu isa bira gala beektee yeroo nani deemu vaayiraaliin mana isaa sirriitti ba'a. Duraan nama 90 ta'an bakka ogisma vaayiraaliin ba'a. Niin gaabbeamna. Dhufee kolfaam isayyummaan ishee ba'uun dhufee isayyummoo waan ragaa hin qabne amantii ragaa hin qabne qabatee amantii ragaa guutuu qabu falma beektaa si morma isayyuu isayyuu otuma seeraan illee sitti taasisuu gaariidha beektaa
akka gaafa lafti dhiwurraachi bishaan keessaa gurra keessi hojjeta amma daftee biraa sokkitutti. Wallaahi si jedha jedha yaa afaan isaa kana amma kanaa bal'ise. Namni beekaadhaan jechuun nama beekaa wayiin se'e beektaa gaafa dura. Namni tokko immoo. Akkuma kun asiin dhufe immoo siifan godha ayyaa ta'uu na sodaachisa na doorsisaa jira Oromoo. Maara sii godha. Maara sii godha kun. Waanuma sii godhu hin qabu. Kan dhuguma jechuun hiikamanii yookaan waajii san jechuudha. Waajii muraasa maqaan Ana maal naan jedhu beektaa. Ijaan natti hin ba'anii. Hin barreessu. Maaloo akkasii keen jigsa. Maqaaf kiristaana egaa maaloo haadha keen jigsa. Maaloo akkasii keen godha. Namni akkamitti beekama beektaa asirra taa'ee akkasii godha jedha. Akka waraabessa raqa irratti wal geessee yeroo afaan maraqa sana fixutti nyaattee deebituuti. Si galeera leenci akkasii kana hin jedhu. Bar namu wallahi dhuma afaaniin arrabaan. Qaamaan ol bira hin jiru jedhaniituma akkas jedhu bara. Arrabaan bilbilanii meeqatu nama ajjeesaa olaa bara. Wallahi laazim har'a miti isee kana miti haa ta'u miidiyaarra ta'anii waan baay'ee naasaani. Amma tokko waan arginu of keessaa fi gadi hin fincoonu nuyi. Wallahi nama dantaan qabatanii hin godhatanii inni guddaan rabbii keetitti amantee jirta wanni biraan jiru. Yaa dhugaa alhamdulillahi rabbil alamin. Amoo. Mooyee. Fedhii jedhan ijoolleen kiristaanaa deema mana walii yoo tana mana banatee jira. Dhaqaawwan kan akkan ta'anii jechaadha. Durfaa jedhee reediyoo qaba beektaa reediyoo sana iddoo dallaatti dhaggeeffataa dhufa. Gaafa diingaafitti mataa godha. Maal godha seete kana booda keessa baaseetu diingaa sana dhadha'ee dhakaadhaan dhadha'ee yeroo inni itti gachu deebitee sirriitti taasifti. Dhugatti wallaahi. Yaa sirriitti yoo inni ishee intanii godheedhaa jedhu sirriitti taasifti. Amma yeroo duraallee ustaazonni mana isaallee ni dhaqu isaallee ni affeeru amma garuu dhiisanii jiran jechuudha. Dhengaddaa akka jedhu biyya sadii guutee jira. Ustaazota naaf hedduu malee jedhee na qabe. Ustaaza kamtu mana taa'ee qabu amma bara ustaazonni waa'ee isaatu yaadu dhiisanii jiran. Ustaazonni akka isaa miti bara ustaazonni akka warra baratanidha. Warra sammuu guddaa qaban. Islaamummaan bara sammuu guddaa namatti gooti. Akka isaa simbiroo maal gochi mana isaa deemuma bakka deeman dhabani. Bakka deeman baay'ee qabu isaa. Biyya sadii guutee jira fiddu malee naan jedhee abbootummaa yaammatu jedheen ustaazni jala awwaatu dhabamnaan aanaan fiddu malee jedhee akkanaan ani biraa beeku. Maal godhatu kun sila sikkoo jiraates lachuuf iyyuu bu'aan qabu bar. Isaaniifis macaafa kan kukkute guggubee turre jilbeenfatee sirbaa ture dura. Asittis lachuutti iyyuu nama bu'aan qabne bar nama qilleensarra dhaabatee jirudha. Miilla lama qabaatanii muka lama yaabanii beektaa. Wanti isaaf wanni jedhu rabbi isaa qajeelchuu jedha wallaahi waan biraan jedhu. Inshaallah. Yoo beekaaf jallate sila yoon qajeelu wallaalummaaf yoo ta'e immoo rabbiin isaa qajeelu. Akkasii. Uummata jaalala baay'ee akkasiin jaalladhu beektu. Uummanni uffata jedhan hedduun qaraasisii jedhuma. Ani ustaaza kan ta'uun waan hin oole. Maadana qaraasiftaa? Mana waajjirri quraana qaraasisii jedhu. Maa quraana jalqabuun jedhu baratoome. Inshaallah. Rabbiin innichi na jalqabsiise. Warri biyyaa lafarratti illee barachuu ni dandeessanii. Onlaayiniidhaanis ni dandeessu. Rakkoon qabu. Inshaallah. Onlaayinii irra jirra waan ta'eef rakkoo maalii qaba. Onlaayinis karaa hundumaayyuu barachuudhaaf duubatti wanti nu deebisu hin jiru.
dhugaan wiife kana barannee sammuu keenya qarannee waa'ee daf gooneetu haga dandeenyu dubbanna. Inshallah ina dabamta amma gaafa mo'amte 1,000 Maaliin ina dabama? nashiida bareedaa tokko nuu jetta. Ina dabamta jenna banni ka'ee jira. Yes. Bak nashiida ajaa'ibaa tokko nuu jetta yookaan quraana qariita yookaan nashiida. Thank you. Galatuma family. Maaliin ina dabamta jennaan uummanni akkam ta'e yaa adabbiidhuma kan koo barbaaddu miti si. Yaa 1,000 walitti ina dabamta. Si jaalatu argitee ana caala. Ka ummati si jammaru islaamummaan bar jaalalaan beekamti walirratti duuti waliif duuti waliin duuti beektamiti. Isaan sun ikkoo bar walii isaanii walitti bitanii wal ajjeesaa oolu. Wallaahi laazimin siin jedhaan. Nama guyyaa tajaajilaa oolee jechuudha. Galgala garuu fuula isaa haguuggatee nama ajjeesuudhaaf meeshaa baatee adeemu jira baay'een isaanii bar. Bifa isaanii gedderatanii. Kanatu jira walii isaaniitti wal bitaa wal miti bar birrii meeqa baasanii. Ciiti baay'ee qabu bar. Waan baay'een of biraa qaba. Islaamummaan bar waliin duuti waliif duuti walirratti duuti. Kanaafi waan baay'ee sanaa sobu. Waan baay'ee sanaa sobu yaa uummata kana. Nashiida kee qopheeffadhu xumuramuu geera. Nashiida bareeda. Nashiida raayyaa kanis yaa. Madiinaa galuufanii biyya koo dhaqee arguufanii akkasini. Madiinaa galuufanii biyya koo dhaqee arguufanii. Biyya. Mo'amtee tachaawa. Nashiida bareedaa qopheeffadhu. Raayyaa 18 hin beektaa? Maal jedhu ture? Namoonni taafan ishee. Hin beeka. Raayyaa 18 jechaa jiru. Maal jedha raayyaan kun? Mata irra naaf jalqaba sanaaf maamii. Quraana qaraayin. Islaamii obboleessa. Sakamiin jaalladha seete. Amanuu baattullee amantaa wal barii yoo feetes kafarii kan jedhu tokko baay'een jaalladha. Isa kamii dhugaan isa kamii dhabee hundumaa addaan jedhee sabree akkas jedha. Raayyaa meeqaffaadha inni? Quraana. Ani son beeku. Raayyaa 20ffachaa jiru. 20ffaa jechuun jiran kan warri na biraa. Baay'ee ani quraanaan qaraa malee ani nashiidaa hedduun dhaggeeffata. Amma yoo ta'u kan kana Aduma sitti tole. Lamaan keessaa tokko waan sitti tolu itti nuuf ufta. Afaaniin jedhamuun hin bana. Afaaniin jetta. Maal dubbanta? Hinde nuti hin banannu. Hin banannu nuyi. Waan jechuun fakkaanii wal 20ffaa banii jedhamanii suuraa banta miti. Ani yooniin banuu baadhee nashiida badaan danda'u garuu quraana suuraa kan sii qara. Suuraa Baqaraa, Quraanaa, Imraan. Jalqabu maata. Kutaan sun waa'ee tokkichummaa Rabbii. Suuratul Kaaf baay'ee jaalladha. Suura Maariyaam siin jechaa jiru. Ali Biraan siin jechaa jiru. Isaan sii filachuu hin danda'aniif kiyyatu sii filata bar. Isaan garee keeti. Suura Maariyaamiitu baay'ata. Imraan illee jira. Maariyaamin nuu qara hidhafi. ذكر رحمة ربك عنده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا كاف ويا آل عمران سورة محمد سورة الكاف كاف والله كاف سكرا سورة بقرة تولي جديك ها اوكي تفوفش
bareech Achi wanidha achi furraa garagarsiisin qaraa malee akkana nama fuulduratti qaraa hunda ta'u. Kunoo baladhee jira immoo nama biyya namaa fuuldura badaan danda'u ishaatu haa qabu. okay akkasitti tolitti qaree bareechiti jalqabnaa qoy jalqabnee nan jammarta Jalqabi jedha. Kaafuma isinii qara'uudha. Yeroo jalqabi jechuun jalqaba ishee. jalqabi amma jalqabi isin jechaaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي بقى آمين 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 واو أما سجل القرآن على وارد كيسا نما بقوتشي سجرا ما شاء الله تبارك الله والله لازم والله لازم warri kaan nama arrabsaa oolanii ammoo faarfannaadhaan ichi ba'anii isa yoo aduwaa keessa dhaabatanii chi du'aa isaaniitu ammas hojii madaanii galaba gaafa kaan kuni of eeggattee qassette tasgabbiidhaan maashaallah akkasi dhugaa waaqayyo nama badhaase keessumaa kabaja ijoollee durbaadhaaf amantaan islaamummaa qabu baay'ee olaanaadha wallaahi laazim baay'ee olaanaa galatoomeeti immoo baay'ee thank you قالت الراح سنيكم أتلين إن شاء الله ربي يرو قبابا في تسيام الكيس والله آمين 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 thank you تقوم ما غلطومي باي جالد إلغا غلطومي أما سيكاراسي سوبر فاد مالك مالك سيكاراسي سوبر فاد جتشون يعني
Quraanis hurufas Si qarisiisuu jechuun na shaakalsiisuu moo? si qaraasisuu jechuun quraana akka qaraatu si barsiisu jechuudha. Okay. Diinii Abbaan barbaade yoo na barsiise nan fudhadha. Abbaa barbaade nama na barsiisu hundarraa nan fudhadha. asfaaf barsiisan inshallah. Maa dubartiin sin barsiisa jechuudha akkas jechuun. Ammoo isin kiristaana turte akkatti amantii kana fudhattee nuuf gaafadhu please. Yaa dhageera numtuu bar. Kiristaana turte amantii kana akkamitti akka fudhatte nuu ibsi nuu himii isin jechaa. Thank you galatooma hundi keessan tokkummaa galatoomi tokkummaa Umar obboloota qaalii naa jiraadha. Indandeessa jedheen turre garuu baay'ee sirraa gammadee maalaan ergan islaamummaa fudhadhee immoo iqraa jedhee bar rabbiin qaree jedhee jira waan ta'eef qaroon immoo dirqama hunda keenya qaba. Wallahi laazim baay'ee sirraa bareeda. Itoophiyaa gaafa galtee akka ajaa'ibaatti garee dubartootaa keessatti bakka guddaa argatteetti hojjechuu qabda jabaa dubbisii qodhu maashaallah sagaleen kee bareeda waan ta'eef. Ustaaza beekamaa isaa sii kenna rabbabba mana yoo hin qabdu ta'e jechuudha. Yoo qabda ta'e immoo hin beeku. Ustaazichi maal ustaaza na barsiisamu? Ustaazonni amma na barsiisuu dhiisanii jiranii bara deemi bo'uma kan kira asirraa kabaradha. Ngaa isin jedhanii? Baay'izawee ani baradhee jira waan ta'eef qofaama. Kitaaba yoo jalqabeetinan ibsiidhaan garuu amma xiqqoo irra lallaafee jira. Mee du'aa inaa godhame. Wallahi kitaaba ibsiidhaan inni oofaa jira ture. Garuu amma irraa laafa. Du'aa godhame. Sheek Booniyyee jira. Immoo maal jechuu barbaaddeeti? Qoy booniin islaamummaa keessatti dhiirri sheeka jedhama dubartiin hoo? Dubartiin binti jedhama. Fakkeenyaaf amma dubartiin qaraasiftu tokko maal jedhamti? Ustaazuma jedhamti. Mee wal ustaazuma irratti fakkaate isheen kunis ustaazadha naan jedhanii turan guyyaa tokko. Ustaaz Booniyyee yeroo naan jedhan dhageenya. Ustaaz jedhamti sheekitti dirqama dha kubalchiistu wallaahi. Garuu manni kiyya waa takka irraa hin deemne garuu manni kiyya wallaahi waan jedhee. Ustaaz naan jechuun wayyoo garaa go. Maashaallah. Ani garuu yoo uuman qaraa. Ammoo Yesuus jaallata arrallee. Maanan jaallatu eenyutu maal ijoollee isheen tokkos guyyaa maal jetti ammoo Yesuus eegaa jira goottatti. Karaa dhaabdee dhufteetu na waabaa jirti fakkaata beekta hawaasaa. Maala kanaan jedhan beektaa kottu mana keetitti erga Yesuus deemtee wanni hundi si harkaa badde naan jedhu bara. Ani garuu Ajaa'iba. Sheeka. Suuta jedhee barataa maalikaa hin dhiira paasterii yoo jenne dubartiif maal jennaa? Jireenyi hin jiru Yesuus malee. Karaa masanarra jirra biroo situ dogoggore. Oye. Amoon kun maaloo waan keenyadha. Maali?
Amaanidha maqaan kan ta'e. Amaan Amoorra Amaanu'eel irra gara Amaanitti jijjiirame. Amaanu'eel jechuun maqaa Yesuusii fi mogga'ee turedha. Amaanu'eel maqaa Yesuusiin kan itti yaa'anii. Atamaan keenya bakka. Amaani Koppii ammoo godhanii. Amoo jechuun immoo akka warra Neepaalitti warri Neepaal amoo jecha jedhu kana waan lamaaf fayyadamu tokko jaalalaaf fayyadamu I love you jechuudha. Lammaffaa immoo kilaashii beektaa? Kilaash akkas. Thank you. Amma sadabbii qabda kuma tokko yoo mo'amte qophaa'e. Nashiida wayii baasadeen bilbilli kunaaf hojjechuu dide beektaa? Ijoolleen warri kiristaanaa jechuudha meetii isaan warri sadeen maal goota isa rabbiticha filate wallaahi isinillee aananiif waan badaas hin jennu isiniif waan hin taane isiniif hin yaannu isin jaalannaan kottaa nuti obbolaa keessanii kottaa isin hin jaalna beektanii nuti. Amma kanaana jaallatu taanaan duruma maaf natti himne isaan mari'adhee dhuman isaan fidadhee dhufa silaa. Maal natti himne qoy. Wallaahi laazim. Boru gaabbitanii bariin gaabbitanii wallaahi. Si wayya booniyyee kottaa jechuun sodaachisuudha. Hin dhufnaa. Yoo rabbi jedhe yeroo dhiyootti. Amma takka dhufuuf beektee amma micoon takka illee dhufuuf jirti samoona kana. Sanuu faarfattuudha isheen immoo. Maashaallah. Haa dhuftu maaloo. Keessan sin gatee dhufaa jira isin warri xixiqqoon warri paastarii duukaa deemtan maal gootan qofaa. Wanti na ajaa'ibu yerkana. Barsiisaan keessan gaafa achi keessaa ba'u isinuu maaliif galee? Rabbi isiniif haa laaffise. Isaaniin nama marrabsadhe silas karaa dhugaa barbaadan jedhiin jira. Adeemi mana marrabsi, adeemi masuura namaatiin maqaa namaatiin mana dhooti ittiin tiiktookiin guddisi. Adeemi nama bakka kanuma baradhaa isaaniin. Dhaloonni sammuu qabu kunoo dubbisee sooftiwarii garaagaraa dubbisee googilii maserchi gootee gaafa laaltee beektaa? Vaayibilii keessa jechoota baarree gaafa qattee googilii irratti amma vaayibili kan jedhutu serchi gootee vaayibilii macaafa kana keessa jira jechi vaayibili jedhatu jettee googiliin hin jiru siin jedha. Kanaaf waan ragaa hin qabne kana dubbisuu dhaloota qubee erga taanee dubbisuu qabna sooftiweerii garaagaraa daawunlood gochuudhaan. Isa kami dhugaan isa kami dharri amantuu baatturree amantaa wal bareeda mitire. Garuu amma gaafa kiristaanummaa keessatti islaamummaa kamitti ilaala?